jalaan nu artidas nan jedhu kan abbaa caalitti na deebisu malee utuu deebi'uu Malkisaadiq karaatti ittiin adeemee isa eebbisee Abrahaam immoo waan hundumaa irraa 10 keessaa tokko qoodee Malkisaadiq akka hiikaa maqaa isaatitti tokkoffaa mootii qajeelummaati jedha. Mootummaa qajeelummaa. Akkasumas mootii Saalem inni immoo mootii nagaa jechuudha jedha. Inni abbaa tokko haadha lama hidda dhalootaa hin qabu. Abbaan qabu hidda dhalootaa hin qabu. Maal hin qabu? Haadha illee hin qabu tokko. Barri jireenya isaas jalqabaa fi dhuma hin qabu jedha. Alfannaa Omeega. Bu'aan isaa maal dharee? Bu'aan isaa luba walii galee lubanni bu'aan isaa. Jalqabaa fi dhuma hin qabu jedha. Jalqabaa fi dhuma hin qabu. Dogongortan. Nama caafa dubbisaa irraa qoy kadhara. Bu'aa isaa seeqa dubbisuu bicha. Luba qoy bu'aa isaa dubbifnee kaanee intinaa taana. Dubbisuu irra beeku caala. Aboo rabbi keessanii jedhaati abbaa caalmaa. Abbaa caalitii wal nan lolchiisinan abbaa caalitiin maachi saayiba wal faqqarreerra nuti taa'ee biliyoon wal lolchiisin. Okay afakkaruun keessan baay'ee namatti tola wallah. Ila abumaas tokkoffaadha abbaan caalis lammaffaadha suutuman gara tokkoffaatti fida isallee. Okay gidee darkoon qabu ayyee wallahi dhugaa kee wallahi abbaan caalii tokkoffaadha isaa abbaan caaliitiif abumamaa tokkoffaadha isaan lamaanuu okay ayyee Malkisaadiq kun haadha qoy gaa dubbifna inni abbaa hin qabu tokko jedhe. Haadha hin qabu jedhe hidda dhalootaas hin qabu jedha barri jireenya isaas jalqaba hin qabu jedha dhumas hin qabu jedha garuu akka ilma waaqayyoo bara baraan luba ta'ee hin jiraata bara baraan تقبل ولا تتقبل bu'aasaa natti mi'aawun tiqqabbalaallee tiqqabbale. Bu'aasaa dhagaan jirtu baabaadha. Bu'aasaa dhagaan jirtu bu'aansaa luba bara baraan luba ta'ee jiraataa jedha. Bara baraan. Yaa jiraatu bu'aan naa kennumaadha. Kanaafuu uumamiinsa keessatti namni Yesuus hin caalu jira jechuudha. Kanaafuu uumamiinsa keessatti namaan garagara ta'uun waaqayyo san godhu nama ammaarraa gara hin baasu. Abbaa caalitti fufa. Maaluma naa wayyeshi. Amma gara rabbii deebi'uusii wayya tokkicha isa Yesuusiin uume isa waa hundumaa isan duune. Abbaa caalii maal taate karaa rabbii karaa kami? Amantii Islaamaa daandii isa Yesuus barsiise. Eeshi amantiin Islaamaa karaa rabbiiti kan jedhu ragaan jira abbaa caalii. Inna haadhihi ummatukum. Koy isa dhiis arabi fadhiis oromiffaa ragaa naafaas abbaa caalii. Ati ela yeroon afaan adoo waa qara'u nama na dhaggeeffatu hin jaalladhu. Ani Laki maa ittan beekanati. Waan ati qaraatu hin beeku afaan ani beeku natti himi. na faciisi dubbii koola waan gabaabduun jaalladhaan dheeraan jaalladhu. Isin macaafni kun maal akka namtisiistu nan gaafatin anan gaafatin maaliif jennaan ani isini macaafni keessan afaan jalqabattiin dhufe waan hin qabneef kanaaf kanaan quban qabdan tokkitti sana bichaa qabduuf nuti garuu keechan kamiin dhufe elaa kun keechan kamiin dhufe afaan nabiyyichi ittiin dubbatu calqaba tokko jedhi afaan eenyu afaan nabiyyichi calqaba ittiin dubbateen kunoo kana afaan oromooti kan hiikame nabiyyichikum ani maalin jaalaa geeffadhu nabiyyichikum abbaa caalii nabiyyichikum dhagaan jiru maaloo nabiyyicha kamtu ittiin dubbate dura yaa rabbi geetaa ba Yesuus Kiristoos yaa namoota karaan keessan kun karaa tokkicha innis tawhiida isa amantaa islaamaa ta'e sana an gooftaa keessan kanaafuu gabbarsuu ana qofaaf taasisaa jedha. Karaan keessan karaa tokkicha tawhiida innis amantaa islaamaa qofaa jedha. Boqonnaa eenyudha anan jedhu kun eenyudha anan jedhu kun eenyudha yaa namoota jee malee yaa Israa'eliin jedhu kuma caafaa. Ishi yaa namoota eenyudha inni sun eenyudha inni kam an akkas jedhu sun yaa namoota kan jedhu sun eenyudha ammas
Boqonnaa 21 lakkoofsa boqonnaa 21 Ara lakkoofsa abbaa 22 caalii ara boqonnaa abbaa 23 caalii deebii bareedaa naa deebisaa deemi kaa wal dhageenya. Na sirraan barachaa rame deebii sirriin eenyudhaan akkas jedhe sun. in ariifatiin kaasiifa deebisa tokko illee inni sun. Waan Dura ati naa na deebisi gaafatu kaa. ani nama gaafachuurraa gaafatamuun jaaladha amala koo keetti. Si galee? No Kun no amala no. kooti. Isaa miti am. Qoy isin dhaggeeffadhu. Eenyudha reen Mee na akkas jedhe dhaggeeffadhu. kaa na erga gaafatamuu jaalattee natti mika eenyutu akkas jedhe. Ooyi ragaan si kenna dura saka. Ragaadhumaan si agarsiisa saka. Ammas Kan boqonnaa akkas jedhe eenyudhaan jedhame abbaa caalii gabaabumatti. Malee boonamni kun nama Bakkee qubna sanitti garaa. eenyutu akkas jedhe abbaa caalii ba'alla. Adaraa rabbii natti abbaa caalii dhugaadhaaf yoo taasaaraadha. Allahi isa Yaachee tokkicha natti agarsiisi kaa achitti deebi'i. lamantaane inyaanni dhugne sana jedhee siin jechaan jira. Bakka. No inyaane dhugne an jedhu hin jiru amma bakkee ana rabbitu jedhe an jedhu natti agarsiisi. Sittan agarsiisa. Atumti tasgabbii qaban liqimsi malee. Ani waan Itti sittin deebi'i agarsiifne kaa qabu. bakkuma sanitti irra fiigini. Achuman jira. Bakkuma sanitti deebi'i abbaa caalii amma jechaan miti gochaanan barbaade bakkee yaa namoota hirseetti naa deebi'i. Ani Bakkee si yaa namoota hirseetti naa deebi'i dhugaa rabbii homaa qaaniin barbaachisu. Tole. Qaaniin barbaachisu abbaa caalii. Ishi Amaariffaan. Ishii itti naa deebi'i kaa. Tole Oromiffaan. Bakka. Bakka asii gamte. Yaa ergamicha karaan keessan karaa tokkicha innis Islaama. Ani gooftaa keessani ana malee gooftaa biraa hin qabdanu. Ajaja kiyya guutuu fi dhorkaa waan isin dhorkirraa. Ajaa'iba! Dhiisii na dhaggeeffadhu. Nama deebisu jala akkamitti wachuu jira keenya. Inta abbaa caalii dhugaa rabbii kun haasa. Kun sirrii moti kaa sirrii haasa'an jirtu dhugaa rabbii abbaa caalii. Laal Tokkollee kamii sitti gaafii gaafateen biyya gaafii gaafatte sun yoo deebisaa obsaan teessee hin dhaggeeffanne akkamitti waan sun deebii harkatti dandeeffame. Mixeera. Maal taate abbo? Ani gooftara kan jedhu baay'umatu jira. Ani gooftaadha kan jedhu baay'ee Ani jira. gooftara kan jedhu baay'umatu jira. Maal anuu gooftaadha Eegaa sana. maali gooftaa koo maarreen akkas kun atuu jette laalka. Allahi miti gaan. Ani waaqayyo miti malee anuu gooftaa. Ani kan jedhu sun amma ani kan jedhu sun eenyummaa isaan ibsine bakkee yaa namoota hir'isanitti roonaa deebite maal ta'a? Ittiin deebi'u. Ayyaabbaa caalii ati nama tokko miti dhugaa rabbi. Ani nama tokko akkin siin jedhe. Amma sadii sitti waa'ee amantii keetti deebina. Waa'ee waaqayyootti deebina. Waa'ee yesuus keettis deebina. Maal achi maaltu naa deebi'e waan jammarte mee waa roga naan goonetti. Hin deebisuun jedhe bakka. Atamaa amantii. Iddeen lama. Namas kenna. Abbaa caalii bakka deebinaa dadhabdee ishiin garuma kiyyattuu as deebi'e maa rakkoon hin jiru. Rakkoon qabu. Amma amantii qabdaa? Amantii qabdaa? Garuu oduma jennu amantii akkan qabu sittan himaa karaan dhugaan jireenyi Yesuus hin qofaa isaan ala malee karaan jireenya bara baraan jiru garuu waaqa kana qabadhaa dafaatu fudhadhaa gaafii keenya gaafadha. Yesuus karaa miti. Karaa miti kan jedhu natti himi. Karaa miti namadha. Namni karaa miti. Nama erga ta'e karaa daandii jechuun karaa jechuun digalee karaa jechuun wanta irra deemanidha moo kan maaliiti moo maal isaati? Ishime karaa musliimaa kun yoo karaa jireenyaa ta'e kaamee qalalli godhee sii dhufa sittiin jabeessu maal gochuu qaba gaafa musliima ta'e? Tamasgen umaa tokko siif kennaa jiru. Ati amantii kennatti amantiin kee maalidha? Ishi warri salaatanii badiin itti murtaa'effameera. Baga jedhe. Ati amma amantii kee bicha haasa'i. Dhugaa rabbi abbaa caalii warra salaatanitti badii murteeffameera. Ani kan isin jedhu amantiin kee maali? Amantii kennatti. Amma badii jalaa kottaa gara waaqayyooti. Badii jalaa gara Yesuusitti kottaa. Amantii Dhugaa qabdaa. rabbi baasuu bakkee akkas jedhu san. Amantii qabdan sin jedhe. Baasuu ani warra salaatanitti badii murteeffamteef. Maal ta'e namti amantii qabdan sin jedhe waan gaafatamte Gurbaan kun deebii. rabbashaa jira.
Dhugaa rabbi kun rabbashaa rabbashaan jira jiru. abbaa caali. Dhugaa rabbashaan jiru. Dhugaatii dhossitanii Maal kuma soba teessan waan dhugaa gaafatan dandee bittuu tamasgeen maal rabbashi. Amantii qabdaa? Ishi Yee. amantii dhabii moo tokko nu barsiise ishi waama barbaadde nu barsiise. Animo. Dubbadhu siin jechaadha waan ta'eef waanuma sitti mul'ate nu barsiisi waan ragaa qabu ishi. Ishi bakka rakkoon hin jiru garuu namoota salaachistan badii itti murtaa'eeran salaachisinaati an amantii nan qaba. Amantiin maalidha? Eessatti akkas jedha? Abbaa caalii hin beektu. Hin baastaa viidiyoo? Hin beeku. Ibadi. Namichi Ol fadhiisi qaamaan taate nama guddaadha miti akka nama guddaa taase bar jechuun hin fayyadu. Ganaa ijoolleedha waggaa 28. Ishi bakka marree kanaafuu akkas taatanatti fakkaata. Mee ragaa baasi sammaa ragaa baasi. Kamii Isamma waanuma dubbate irratti. warra salaatanitti badii murtaa'eera kan jedhumu. Hin fudhatta? Ani afudhadhu adiisu ragaa baasiin jechaa jira waan hin fudhanne ragaa baasiin jedhaare. Dhugaa rabbee dhime. Aboon gadi buusaa ijoollee mucaa hin beeku ganaa. Hin buusis siin baasa. Gaaffii gaafatam dhiis hin baasin. Obboleessa rabbachuu dhiisi waan si gaafatan yoo Keenya sa'aatii bar nama gurguddaa bar namni sirra jiru kun. Baanis taa'ee akka jedhee kolfuu wallaallee bar waan qubna gara haasoo naafas teenya malee. Dhugaadha. Sun sirriidha. Nama guddaadha. Nuun hundi keenyaa dhugaa dubbatu. Garuu guddaa caalu waaqa. Guddaa kan nama godhu immoo dhugaa jirtu yoo karaa sirriidhaan dubbatan irra guddaan. hafuurri yoo keessaa dhume jeequmsatti hin dabariin. Hafuurri dhumne naaf kenname falmata. Tole egaa akkas taanaan waan dubbatu namni amma Ustaaz Abbaa Caalii waan sirratti dubbatan waan si gaafatan waan akkana jettee ati haaddu cufaa'u ragaa si baasee si agarsiisaa jira. Ati waan dubbattirra yoo ragaa dhiyeeffachuu hin dandeenye kana daa'imni wayii fudhata maal taati bal'isoo. Ragaa sirrii tokko naan baasne rakkoon qabu maal na gaafatan Abbaa Caalii sinan kabaja. Amantiin kee maali? Amantii jechuun fakkeenyaaf akkamitti ibsama ree amantiin kee maalidha gaafa naan jettu duuka buutuu Yesuus. Afaan Oromooti amantii naa ibsiin jenne amantii ma qabdu waan ibsuu dandee amantii ibsuu dandeessu sana amantiin kee maali? Duuka buutuu Yesuus. Amantii duuka buutuu Yesuus jedhamu jira an amantii keenya jebele hojii keenya jenne. Duuka bu'insa jechuun hojiidha. Gocha actioniidha. Hojii miti siif akka. Hojii maal hojjetan? Siif akkas. Dhaggeeffadhu. Amantiin kee maaliin jedhama? Cuuba barsiisa hundumaa immoo maqaa kootiin cuuba barsiisa argadhee duuka buutuu koo godhaa jedheera Yesuus Kiristoos. Kanaafuu duuka buutuu Yesuus jedheera. Si mucaa duuka bu'uu jechuun ani duuka buusin hin jenne amantiin kee eenyu duuka buutallee hin jenneen. Amantiin kee maalidhaan jedhe. Ni dhaga'ama? Yesuus maali? Amantumti kiyyaa Yesuus. Amantii Yesuus amantiidha? Amantiidha. Ragaa fidi iddootti Yesuus amantiidha jedhu. Lakki. Fidi. Billichisii godhu. Eeyyee Yesuus iddootti Yesuus amantiidha jedhu achi as baase. Amantii jechuun waan itti amananii mitiire. Ani hin beeku waan amantii barbaade malee waan itti amanan miti. Waan itti amantu taanaan wangeeladha maalidha wantoota hedduu jira. Wanta itti amantu tun taane amantiin si gaafadhe amantiin kee maalidha? Ishi Abbaa Caalii kiyya ishi fikirii kee dhugaa mee fikirii naa ta'e kaamoo lolini. Fikirumaa naa soona. Homaa rakkoon qabu. Homaa miti inuma paastarii abidda buusu wayii taata godhaaf shir. Amma zammaa baase Yesuus amantii laddoo jedhu. Koi soqaan jirame. Suuta soqaa jirame sirritti wanni hin jenne. Natti mishi nan bana nan lalladha kuna. Koi anumatu laala. Wangeela Yohaannis 3:16 dubbisi. Yohaannis 3:16. Tokkicha akkasitti ilma isaa amma dabarsee nama biyya lafaatiif kennutti Waaqayyo biyya lafaa jaallatee. Kun immoo namni ilma isaatti amanu namni ilma isaa kaatti amanu hundi immoo jireenya bara baraa qabaatuuf jedha. Ani kun Yesuus amantiidha jedha kun. Bakka itti amaneen jireenya bara baraa qaba. Amantii jechuun waan jireenya bara baraa ittiin qabaatu. Amantiin qabdu amantii malee jedhamoo amantii qabeeyyii jedhamtati. Gosa maalitti lakkaa'amta? Namoota amantii qaban moo namoota amantii qabnetti lakkaa'amta? Ila Baacaalii kaasiin ibsaa qoy kaamiyanii anamma mee kanaafan meela sin jaaladha na si jaaladhuufan. Ila Abbaa Caalii. Naafin ibsin ragaa naafin yaabbii. Abbaa Caalii ragaa sin Yesuus isatti kan amanu amantiin ati qabdu jireenya bara baraa ittiin argachuuf himi. Amantii baay'ee qabda moo amantii tokko qabda? Qoy dhaggeeffadhu amantiin ati qabdu jireenya bara baraa ittiin argachuuf himi. Maal ittee? Amantii baay'ee qabda moo amantii tokko qabdaan jedhe?
Animo. Hindee maal sila ta'e baay'ee kan jedhu maal jechuudha sila? Wanta itti amantu amantii keedha miti? Wanta itti amantu amantii keedha miti jedhe. Amantii kiyya kaa'ee? Maarree Maarqos 1:15tti wangeelatti amanaa jedhaati. Wangeela amantaa moo amantu? Animo. Maarqos 16:15 illee dhaqii dubbisime. Maarqos 1:15tti wangeelatti amanaa jedha. Ibroo jirtaa jedhai. Wangeela amantii keedha moo amantii kee miti? Wangeela jechuun waan jechi Rabbi keessa jiru isuma. Atu na gaafatte si wayya tasgabbooftee tu gaafi islaamaa na gaafatte isa si caala ture bar. Ati waasha bol gorgaadii seente bar. Harka keetiin Abbaa caalii giddiin qabaatiin of hin jajjabeessinaa kabada ila dandeettii malee of jajjabeessu kana turatti hin tolle dhugaa. Amma la barataa